مشان أول هيك ما مشان أيوة أمي مسكيها ما أكو تابي بدي فتي ماما سكلي كشف حاسي ماما شايات دني ماما شايات أنا ماما شايات هذه الرادوت ناوي في أنكم تك إيجا سي ديم مسكين باي سجني جيسي أنت كان ليا إيجا ديم دراسة أولي يتبع سودي دوتي أما إيجا أنكم تك إيجا ديم بدينا مو بارتي ناو باي سجني جيسي duraan biyya Arabaa turte mi? Biyya Arabaa hangam takka turte? Ani beeku turte amma afur muukama. San booda hara Libiyaa deemte Dhufteetuma? Dhufteeti asii obbootte? Dhufteeti asii karaa cufamee. Alaamaa taasisaati kuti. Laaqana fuudhee edaatu isin nama hojii ol taate walli duraan fiizaa godhadhatti asirraa ilaalee. Fiizaa sa'isin godhanii soodaan godhatti. Edaanuu dallaan harkattu akka taateen beeku kan ettama kun soodaan keessaan dubbattu harka. Sudaan irraa si ta'u. Ichi booda kaa kun hojii seentee. Isin osuma harkaan qabne deemteeti moo waan qabdu saamamteeti? Maallaqa baankii dhiistee deemte. Qarshii 87,700. As baankii dhiistee deemte. Wakiila na gootee. Wakiila sana gooteetiin naaf baaftii jetteen na gootee baaseetiin ergi mucaan akkoo ta'uuf hojaaletti. Amma ergite? Ergii fudhatanii waluun geenye. Dhangalaa ishee irraa eegalee dila kan godhan. Qarshii 13,500. Gaafatan amma. Doolaara 13,000. Eega 8,000 seene booda. Eega fudhatan booda. hedduu uummataa maal? Ni ajeefnaa jiran. Amma guyyaa Buusaa yabbaan jeen. Ani sittatan nyaata jeen. Iriibuu akka namaatiin eeggadha jeen. Itoophiyaa quba qabdanii haddila kana osoo qabduu silaa eessa deemtee dalagachuu deemtu silaa kana qabaattee nuuf deemtu jeen. Eega akkanaa taatayifuu qaalaadhaa jeen isii warra jannataa isii warra azaabaati. Sanittuu nuun lolanii 50 didan. Akkas. Jarri kun akkami gizee haasoo keessa laaltan amma warra gadiiti warra maqdishu watorme ijoollee maqdishoodha. Soomaalota tokko faana faana cabseetu qottite wallaahi baala isa taanaan jedhe. Baala qottu san barbaada cite isaa jecha akkaates. Uummataa maal? Hayyee diboo amma haalli keessi jirtu alaamaadha. Maallaqa 80 meeqa ergitanii maallaqa isii jechuudha. 8,200 fi 900 fi wayii jechuudha. Maallaqni isii wikilinaa kaa'attee deemte. Muka fuutii irraa isii waan beeku yaadu. Hayyee. Amma wanniidha. Dhis. Footoo kaasnaa dhis. Amma ani wanni inni dhufeef warra ala jiruutu mee amishoon dhugoomsi dubbitan dhugoomsi naan jaa. Hangam takka akka dhugaa taate hubachuuf beektaa. Nuti illee ni gargaara. Asitti amma fakkeenyaaf yoo asitti kan ergan ta'e wikilinaa buka kanaa hin qabdaniisi. Ni qabdi. Yoo amma fakkeenyaaf warri gargaaru ta'e asumarratti jechuudha. Isin baasasi kana jira. Isin baasu ni dandeessa. Amma maallaqni yoo seenaa asirraa ni baasisi. Warra dubbinaa kan dhagaa. Amiro. Sakandii sadii deeqaa sadii qabdi. Deem bakka deemte. Miskii Ahmad Mahammad Dirreedawaa Itoophiyaa lakkoofsi akkaawuntiidha. Takka duwwaa 67583 maqaan Miskii Ahmad Mahammad Dirreedawaa irraa obboleettii teenya tan Liibiyaa keessatti haala hamaadhaan akka hamtuu irra jirtu haalli isaan irra jira warra isaaniitti hojii haasitti qophii godhan kunoo kana fakkaata. Namu akka gargaarsa gootan amma duratti maallaqa hanga qarshii 80,000 tokko gaafatanii micoon tuni maallaqa isiin qabaachuu turte. Ergitee fi sanbooda
bakka bu'ummaa jechuun akkoo isiitiif kannitee deemte. Kannitee deemte yoon dees yoon jiraadhees kan jirratti bakka bu'ummaa yookaan bakka bu'ummaa yoo isii waan takka taate maallaqa kan akka namni nama baasu gootee akkoosii moominaa caayaa gootee jirti jechuudha. Saniifuu obboleeyyan namuu akka ofiirra dhaabne wanta kana hedduu nama gaddisiisaa wanta kana uummata keenya cinaa dhaabbanne obboleetti keenya tana rakkina isiin jirtu irraa afurruun jaa. Tideebisu. Akkasuma ummaa mee maal dhaammata? Akkasii gaalli eessi jedhu nama gaddisiisaa. Eesuma. Eessi ni baate inshaallah. Eessi. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo micoota akka cinaa dhaabbattan gamanumaanis hubachiisuu barbaanna. Bakka bu'ummaa gaafa as jirtu jechuun buuka isii maallaqa 82,000 wayii jechuun maallaqa biyya Arabaa dalagattee dhuftee gaafa deemtu bakka bu'ummaa fannitee fi deemtee jechuun 82,000 kanas eegee ergamee booda doolaara 13,200 gaafatanii hedduu nama gaddisiisa. Oromoo irrattis akka effektii Oromoo ta'uu isiitiin effektiin irra dhufu jiru. Qotti. Qotti baala jenjette gisee nama siin dubbadhu. Tana jaamtu nara rabbi. Haalli kun haala yeroo amtuu. Amma isiin baatii sadii jechuudha isaan bira jirtu. Yoo baatii sadeen kana. Miti baatii sadii nyaanqa karaa deemtuu fi wanni baatii lama numa taati walii galanii. Egaa harka isaanii seentee uleedhaan tumamu eegalte baatii. Baatii lama kan taati. Baatii viidiyoo duraa miilarra tumaa viidiyoo kaasan san. Viidiyoo duraa siba viidiyoo biraa ture. Sanarraa eegalee bakkaatti. Tumamu eegaltee jechuudha. Haalaan tumamu eegalte kaan san dura ammaa tumamu jirti ki haalaan tumamu jirti eegalte san dura san booda jechuudha. Egaa miilarra tumamu eegalte. Amma bakka lolaa isin loltanii san boodallee maallaqallee isinitti hidhan jechuudha. Waan abbaan akkas jeefirraa Abbaan jeen kan qabu haa baqataadha. Eessa jira abbaan isin? Aramaa jira. Akkaawuntii barreeffadheera. Akkaawuntii isin barreessee kun dhufa. Deemaa bakka inshaallah rabbi cinaa akka gargaartan akka cinaa dhaabbattan gabanumaan dhaamsa kiyya isinii dabarsuun barbaada. Galatoomaa. Alamihin tumsa wangkau gargasa Yeker salam nida iya walilasa Debisa usisa Alamihin tumsa wangkau gargasa Yeker salam nida iya walilasa Taumala arraisan taate enutu dirmata yo ati caljete enutu dirmata yo ati caljete wal amrin tumsa wa salam iya walilasa debisa usisa